Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya BBC Afaan Oromoorraa mariin kallattii dhimma qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffate eegaleetiin jira. Dhimmi marii keenya qabsoo Oromooti kaleessa akkam ture har'a sadarkaa maalirra ga'ee jira gara fuulduraatti maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti mari'anna. Keessummoota sadi qabanneetiin jirra. Keessummaan keenya isaan tokko obbo Olbaanaa Leellisaati. Itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo kan turanii fi akkasumas waggoota jaafi ji'oota 8 mana hidhaa turanii ji'a guraandhalaa keessa kan bahan akkasumas obbo Kumaa Baqqalaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD damee barnootaa nagaa fi tasgabbii akkasumas immoo Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo dhimma dargaggoof ispoortii Oromiyaa akkasumas immoo qorataa sirna federaalizimiin waliin argamu. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Tole kabajamoo daawwattoota keenya isin mariisisuudhaan immoo ani Habtaamuu Xibabuu nan jira. Yaadawwan qabdan nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas immoo firoonni keessan hiriyoonni keessan akka yaada keenya nu waliin qooddatan like fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gaafii jalqabaarra hin ka'a. Mee qabsoon uummata Oromoo maaliif dhalate? Uummanni Oromoo maal dhabeeti qabsoo kan eegale? Gaafii jedhurraa yaa eegallu mee Dr. Milkeessaa. Carraa kana nuu kennuu keessaniif galatooma. Oromoon qabsoo kan eegalee waan dhabe qaba jechuudha. Bilisummaa dur ittiin dhalate. Abbaa biyyummaa dur ittiin dhalate. Birmadummaa dur ittiin jiraataa ture. Kan sirna gadaatiin jiraataa ture san weeraraan dhabe. Weerarri sun yeroo dheeraaf waan gaggeeffamedha. Kanaaf qabsoo yeroo dheeraa gaggeeffamaa turetu keessattuu bara 1960 keessa qabsoon jabana kana kan jedhamu qabsoo ammayyaa kan jedhamu kun modern Oromoo nationalismiin an inni eegale 1960dha. Kanaaf tokko kan inni qabsoo kana eegale gabaabumatti bilisummaa isaa dhabeetu, birmadummaa isaa dhabeetu, qabeenya ofiirratti abbummaa dhabeetu gidiraaf gadadoo keessa gale. Kana keessaa bahuudhaaf immoo qabsoo gochuun dirqama isaa waan ta'eefi qabsoo kanatti seeneen jedha gabaabumatti. Mee obbo Kumaa keessattuu amma Dr. Milkeessaan kaasaniitiin jiru uummanni Oromoo maal dhabee qabsoo eegalee isa jedhu tarii wantoonni inni dhabe kun miidhaa maalirraan gahan keessattuu nagaan jiraachuu gama dinagdeetiinis ta'uu danda'a dhimmi lafaatis ni ka'a gaafiin mirga namoomaa fi dimokiraasiitis ni ka'a maal dhabsiise mee? Egaa uummanni Oromoo qabsoo suduudhaan baroota dheeraadhaaf taasisaa tureera. Qabsoo kan akka inni jalqabu kan isa taasise immoo rakkoolee bifa garaagaraan uummata kana dararaa turedha. Rakkoon siyaasaa jira, rakkoon dinagdee jira, rakkoon hawaasummaa jira, rakkoon maalummaallee ni jira ture. Warreen kun walitti dabalamanii qabsoon kun akka jalqabu taasisanii. Egaa rakkooleen boqonnaatiin uummata kanarratti wal jijjiiraa turanii qabsoon Oromoo bifa qindaawaa ta'een keessumaa bara 1960moota duuba inni jiru kuni jalqabee as ga'ee jechuudha. Kanaaf wanti inni isarra ga'ee rakkoo abbaa biyyummaati, rakkoo bilisummaati, rakkoo maalummaa isaa akka saba guddaa tokkotti kabachiisee jiraachuu waan dadhabee fi rakkoo qabeenyaatillee jechuudha. Kanaafuu rakkoon kun isarra ga'ee gara qabsoo kana galee jechuudha. Obbo Olbaanaa sinoo kallattiidhaan akka paartii siyaasa tokkootti hirmaachatiin jirtu qabsoo kana keessatti maal inni mee gama keessaniin sababni isin jettan? Galatoomii akkuma isaan kaasanii yoo karaa tokko ilaalte kallattii tokko yoo ilaalte Oromoon akka Oromootti addatti miidhamaa ture. Isa caala bal'aa wanti yeroo hundumaa eenyummaa Oromoo fi sochii isaan kaasan bara baraan sadarkaa jiru irratti gaaffii isaan calqaba kaafatan irraa yoo ilaalte inni calqaba Oromoon itti qabsoo akka finiinsu isa godhe dhugaatu jallate mirga isaa duwwaatu hin ta'in dhugaa gaafa Afrikaa fayyadu dhugaa addunyaa fayyadutu dhokate. Fakkeenyaaf Oromoon gadaa sirna gadaa addunyaadhaaf dhiyeesse.
namoonni adda addaa warri kaan isarraa waraabbataniitu jallisanii dhiyeessu. Warri kaan immoo isa awwaaluuf isa balleessuuf deemu. Kanaaf inni kun sirna gadaa keessatti namni hundumtu nama qofaa miti. Uumamni illee safuu qaba, safaraa qaba. Isa kanatu cabee isa kanatu akka iddootti deebi'uudhaadha. Inni kun cabuunsaa Oromoos miidheera. Hin beekan malee warruma Oromoo jalaa kana dhoksan illee isaan illee miidheera. Warra qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbatan illee miidheera. Kanaaf yeroo yerootti qabsoon Oromoo kan eegale an akka nuti ofii ani keessattuu kan hubannutti isa kanarraa jiru. Fakkeenyaaf warra Meeccaaftuu Lammaa fudhadhu. Meeccaaftuu Lamni gaafa ka'u isa kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame waan sirratti ta'uu hin barbaanne orma irratti raawwatiin jedhe ka'e. Kuni kan nama tokko miti, kan Oromoo qofa miti. Kan warra Oromoo miidhuutillee. Lammaffaa afaan faajjessuudhaan dhugaa dhiyaate sana fudhachuu dhiisuudhaan waan dhaabni Oromoo itti qabsaa'u amanuu dhiisuudhaan maqaa addaa kennaniif malee addi bilisummaa Oromoo illee gaafa ka'u hiree mataa ofii murteeffachuu jedhe. Kuni jechuun Oromoon saba bal'aadha. Itoophiyaa harka 100 keessa harka 90 kan qabate Oromoodha. Eessatti irraa fottoqan? Mirgi keessaniin sinii kabajamaa. Wal kabanyee waliin jiraanna. Dhuguma naan kabajamne kan jedhu yoo jiraate hiree mataasaa haa murteeffatudha. Hiikni jecha kana otoo kallattiidhaan ilaalte. Isa kana maal jedhanii Oromoon fottoquu barbaadaadhan. Maal jechuudhaaf yoo dhugaa lafarra jiru sana kabajan yoo namni hundumtuu wal qixxeedha jedhan maaltu dhabama? Bu'aa isaanii dhabama. Kanaaf isaanis kanaaf kaasanidha. Ani kan hin jedhu. Gara dhaaba keenyaatti yoo dhufne dhaabni keenya bara 1988 gaafa dhaabbatu namni tokko sagalee tokko jedhe. Namni saalaan sadarkaa barumsaatiin sanyiidhaan amantiidhaan wal caaluu hin qabu. Hiree mataa isaatii ofirratti biyya isaarratti qabeenya isaarratti murteessuudhaaf hundumtu sagalee wal qixa haa qabaatu jedhe. Inni kun jechuun maal jechuudha? Dhugaa isa kanaan dura gadaa keessa ture sana deebisuudha. Dhugaa isa sirna waaqeffannaa keessa ture sana deebisuudha. Safuuf safaraa isa dur ture sana deebisuudha. Oromoon kan inni qabsoo eegale akka isaan kaasan yoo waan amma har'a naannoo keenyatti godhamu yoo laalte isa Oromoon addatti mirgi isaa dhiibameera. Isa kana qofaa miti garuu kan Oromoota warra hangafoota keenya ta'an gara qabsootti galche. Eenyumti amma warra gurguddaa olaalte Jeneraal Taaddasee faasaa ta'anii, Maammoo Mazammir faasaa ta'anii, Hayilamaariyaam Gammadaa faasaa ta'anii nuti bu'aa dhabnee jedhanii miti. Jeneraal Taaddaseen sadarkaa olaanaarra jiru. Nuti bu'aa dhabnee jedhanii miti. Dhugaatu biyya kana keessatti hin jiru jedhanii ka'an. Akka sabaatti qofa otoo hin ta'in akka nam tokkeetti namni kabajaan qabudha. Kanaaf akkuma isaan kaasan kallattii tokko yoo ilaalte Oromoo ammayyuu dhiibbaan addaa jira. Ammayyuu dhiibbaan addaa jira. Akka dhugaatti immoo ilaalte dhugaa nuti biyya kana keessa hin jiru. Maaliif isa fagoodhaan? Amma dur maal jedhu taratii haatillee yoo ibiddi ishee irra bu'ee isheef ilmoo ishee irra bu'ee dura ofirraa buufteetu dabartee ilmoo ishee irraa buufti jedhu. Amma yeroo har'aa Oromiyaa keessatti namni du'aa jira, hidhamaa jira. Warri kanaan dura hidhamee ni kan. Dooktar Abiy gaafa aangootti ba'ee ka'ee iddoo biraa deemeetu warra kaan ibidda dura isaa irraa buusee booda kan saba isaa irratti dhiisetu warra kaan irraa. Kanaaf Oromoon kan inni qabsoo eegale dhugaatu dhabame. Dhugaatu lafarraa dhabame. Hin dhokate. Warri kaan nurraa fudhataniit kan keenya jedhanii dhiyeessu. Laayikoo namni sirriitti waaqeffannaa beekuu fi namni sirriitti kitaaba qulqulluu isa Museen itti jiraate beeku tokkodha. Oromoon Musee irraa fudhate jechuun hin danda'amu. Musee Oromoo irraa fudhate malee. Hundumtuu kan Oromoo fudhatee kan isaa godha. Fudhatee kan isaa godhu rakkoon qabu. Jalliseetu akka hin taanetti akka inni sirrii hin taanetti hojiirra gaafa oolchu inni kun maa jallatee maa badeedha qabsoon Oromoo bu'uurri isaa. Ana akka Tole barbaada Dooktar gara keessanitti an deebi'a. Qabsoon eegalee jenneetiin jirra kallattii garaagaraa qabachuu eegale qabsoon Oromoo hidhannoodhaanis akkasumas akka nama dhuunfaattis qabsoon taasifamaa turee jira. Yeroo ammaa kana immoo baay'eedha kallattiin qabsoo jechuu ni dandeenya. Mee isarratti yaada maal qabdu? Kallattiilee akkamii qabachuu eegale qabsoon uummata Oromoo? Wanti inni fide yookaan jijjiiramni kallattiilee qabsoo kunneen hin dhufe maal inni akkamitti labsinu? Qabsoon Oromoon qabsoo
raacciisee hin beeku takka akkuma asii jaalleewwan kaasaa jiran galma ga'uu dadhabe. Keessattuu waggoota eega Adduwaayin dhufee aangoo qabatees hacuuccaan gar malee uummata irratti gaggeeffamaa ture. Waan dhugaa jirudha kun. Haa ta'u eega waggaa 3 asitti immoo qabsoon Oromoo bifa haaraadhaan qabsoon walqixxummaadhaaf bilisummaa isaatiif godhu daran cimeetti fufe. Kana keessatti wanni dhalate maaltu jira? Gidiraan hammumatti baay'atu rakkoon uummata kana mataa walitti deebiseera. Carraa biraa hin qabu uummanni kun tokko ta'ee falmachuu irraa kan hafe carraa biraa hin qabu. Namoonni dhugaadhaaf qabsa'an fakkeenyaaf kan akka Olbaanaa dhugaadhuma waan dubbateef waggoota hamma kanaaf dararaa keessa tureera. Oromoon kumaatamaan akka kana keessatti gidiraa keessa ture jechuudha. Ammallee hin baane baay'een jira. Qabsoo kanatu uummata kana mataa walitti deebise. Keessattuu eega maaster pilaaniin sun dhufte asitti Oromoon paartiidhaan wal qooduu dhiisee gara qabsootti akka seenamu ta'e. Eenyuyyuu Oromoon eessa isaa jiraatu bakka kam isaa jiraatu namni dhuguma Oromoodhaaf dubbatu namni dhuguma kaayyoo Oromoo of keessaa qabu dirqama tokko ta'ee dhimma Oromoo irratti wal ta'ee gidiraa kana keessaa ba'uu qaba. Kanaaf sadarkaa baay'ee deemee waan tokko waan jijjiirama wayii keessa galle. Jijjiirama wayii keessa kan galle keessattuu eegaa bolamaan aangootti dhufe asitti dur waan ta'aa tures hin beekna ofii sidhamaas turre wanni sun dirqama qabsoon Oromoo galma ga'uu qaba. Oromoon tokko ta'uu qaba. Tokko ta'ee qabsaa'uu qaba. Wal dhagee jechuudha. Waan sun hamma ta'e wayii waa nu agarsiiseera. Adduwaayidhuma keessatti qabsoo hamtuutu godhame. Laala dhaadhiyoo irraa muummicha ministeeraa ta'uudhaaf hamma kana yoo fudhate paartii mormituun aangoo qabachuuf hammam fudhata. Ifadha jechuudha. Kanaafuu wanni itti jiru waan jabduudha jechuudha. Wanni harkaan nu qabdu kun waan jabduudha. Waan lafa qabatte dinagdeedhaan lafa qabatan siyaasaan xaxameera. Wanni baay'een akka laalmiti hamtuudha jechuudha. Kana keessa amma ta'e qabsoo godhameen Dr. Abiyyis muummicha ministeeraa ta'uun qabsoodhuma qeerroon godhe qabsoodhuma Oromoon hundi bakki sun murteessaadha. Murtee adda addaa gaggeessuudhaaf ka hidhamellee hidhaa baasuudhaaf ka waa hedduu gochuuf bakki sun dirqama argamuu qaba kan jedhuuni fedhiidhuma nama hundaati. Wanni sun dhufee amma bakka wayii geenya. Oromoon guutummaa guutuutti gidiraa keessaa ba'uu qaba. Guutummaa guutuutti hidhaanis irraa dhaabachuu qaba. Kanaaf isteeppii wayiitu nu hafaa jechuudha. Kun hunduu wanni bakka nu geenye kanaaf tokkummaa keenyaa fi kaayyoo Oromoo, kaayyoo bilisummaa san, kaayyoo walqixxummaa san caasaa mootummaa keessaas kan itti amanu waan dhufeef waltumsuun kun dhufte. Kanaafuu ka itti hafus kanaa boodallee wanni ta'uu malu akkuma armaan dura godhame gaafa rakkinaa walitti dhufee wayitti nama baasu tokkummaa kana cimsuudhuma bakka wayii geenyerra waan jedhu kaasuu kanani. Garuu bakki barbaadamu sun hin gahamne ammoo. Mee Dooktar jechuun qabsoo kana dura taasifame irratti amma tokkummaa jiraachuu dhiisuu akka hanqinaatti naaf kaastaniirtu. Akka hanqinaatti wanti kaastan wanti biraa maalinni ciminni hoo? Hanqinni baay'eedha. Jechuun biyyi kun biyya federaalizimiidhaan bula jettee heera qabdi ture. Heerri sun hojiirra hin oolle sirni federaalizimiis maqumaaf naannoon uumameera paarlamaan jira garuu wanni sun hojiirra hin oolle. Kabajni Oromoodhaaf hin kennamu. Oromoo ta'uu qofti yakka
yakka ture. Kanaafi hudhaa baay'eetu jira, rakkoo baay'eetu jira. Rakkoon Oromoon keessa ture garuu achi keessaa inni guddaan wal xalafuu keessattuu gaheen paartii biyya bushu keessaa namni hooggansi Oromoodhaaf quuqamu jiraachuun isaa sun murteessaadha. Caasaadha wanna ta'eefi wanni sun beekii warraaqsa kamuu gaggeessi. Warraaqsi sirna diiguu danda'a. Ka aangoo qabatu garuu qaama ijaaramedha. Paartiidha. Kanaan dura Oromoon warraaqsa gurguddaa gaggeesseera. Atsee Haile Sillaasee irratti warraaqsi ture, warraaqsuma Oromooti. Garuu aangoo an qabate warra hidhatedha. Maalinni sababni isaa? Paartiin of ijaaree kanaaf reedii ta'e hin turre. Kanaafi ammallee qabsoo qeerroon gooteen beeki kanaan dura paartiin illee of cimsee akka ijaarameen turre sirnumti kun godhaa ture. Olbaanaa fi Amanidhaa keessatti ittisuun akka paartiin olterneetiif ta'an ijaaramanii aangoodhaaf akka of hin qixeessine akka isaan kun godhamaatii ture. Maaliifi xaxaadha biyyi kun. Absiiniyaan poolitiksiin garmalee xaxaadha. Wanni ati aseechee ilaaltuu fi duubarraa wanni godhamu adda adda. Amma wanni xiqqoo hafuura wayii nutti kenne hafuura wayii baafachuu eegallee namoonni quuqama Oromoo qaban namoonni jijjiiramatti amanan paarticha keessa waan jiranii fi already paartileen of ijaaranii aangoo qabachuu danda'an balleeffamaniiru ofiisis wal fixanii wal balleessaniiru. Kun ala jira kan keessa jiru immoo dadhabsiifameera. Zen maaltu ta'ee lammaanfaa dhufuun qabsoo qeerroo faatti amananii tokko ta'uun sun biyya kanallee siyaasa biyya kanaarratti illee dhiibbaa uume jechuudha. Amma bakka wayii jirra. Ammoo wanni siyaasni biyya kanaa waan hundee jabeeffatedha. Xaxaansaa waan hundee jabeeffatedha. Dinagdeen harka Oromaa jira ammallee. Waan bara meeqa irratti hojjetame wanni kun. Waan sun qotee bulaa keenya hiyyummaatti ittiseera. Sirnadha wanni kun jechuudha. Kanaaf amma rakkoon jiran rakkoo baay'ee kanaaf immoo kan as keessatti akka nuyi of hambifnu kan godhe irra caalaansaa cimina Oromaatu hin ta'in dadhabina keenya tokkummaa dhabuu keenya san. Kanaafanii tokkummaan sun murteessaadha kanan jedhee. Tokkummaan amma argamte kun waan isheen fidde argineerra waan ta'eef sana irratti xiyyeeffate. Obbo Kumaa sinoo yaada maal qabdu? Qabxii muraasa kan Dr. Milkeessan amma kaasan irratti waa tokko dabaluuf nan yaala. Akkuma isaan jedhan rakkoon biyya kanaa rakkoo baay'ee wal xaxaa fi waggoota dheeraaf walirra tuulamaa kan as ga'edha. Rakkoon kun immoo diina uummata kanaa ta'ee jechuudha. Rakkoon kun inni jalqabaa sirnadha. Rakkoo sirnaatu jira. Oromoo irra caalaa diina kan itti ta'e namoota otoo hin taane sirna namoonni muraasti biyya kanaaf bocanii akka seera bulchuuttis akka biyya hoogganuuttis kan isaan lafa kaa'atan sanadha. Oromoon sirnoota kanatti gatii guddaa kaffalaa ture. Gatii gurguddaa. Sirni kun Oromootiin kallattiitiin isa ajjeesuu olitti saba tokko kan miidhu sirna lafa jiru sana. Oromoon sirna kana diiguu hin dandeenye. Maaliif sababni isaa? Egaa kuni beekamaadha. Oromoon eenyu akka ta'e ni beekama. Itoophiyaa yommuu yaannu Oromoon maali? Oromiyaan maal ka jedhu beekuun dirqama ta'a. Warreen yookaan uummanni biyyittii kana keessatti empowered ta'anii jiraachuu barbaadanii Oromoon strong ta'ee lafa isaa irratti biyya isaa irratti abbaa ta'ee yoo itti fufa ta'ee biyya kana irratti mo'uu hin danda'ani tasuma. Kanaaf Addawaayyinis erga aangootti dhufee heera hamma tokko bareedaa lafa kaa'ee heera sanaan garuu buluu dadhabne yeroo baay'ee. Maaliifi dimokiraasii sirrii fi mirgi namoomaa sirriitti kabajamee jireenyi yoo jalqabe biyya kana keessatti Oromoo fayyadamaa akka ta'u beekamaadha jechuudha. Warroonni kana arguu hin barbaanne immoo hedduutu jiru.
Kun eessaa dhufee sirnoota durumarraa Oromoo yoo cimee biyya kana diigaa. Oromoon yoo cimee saba biroo ofitti qabee jiraachisuu hin danda'u. Oromoon yoo cimee Itoophiyaa miti gaanfa Afrikaa kanaafiyyuu balaa guddaa ta'a. Yaadota akkasiiti. Sammuu dhaloota biyya kanaas kan to'ate sirnoota darbaa dhufan hundumaas kan keessatti ga'ee guddaa taphachaa ture. Amma gaa Oromoon bifa baay'ee qindaa'aa ta'een saba diiguu utoo hin taane sirnoota kana diiguuf ka'ee jechuudha. Gaaffii ati sila kaastee qabsoon dur turaniif inni amma maali kan jedhu. Qabsoo sadarkaa amma irra ga'ee kana kan jajjabeesse kan hojii gurguddaan akka hojjetamu taasise tokkummaa Oromooti. Tokkummaan kun tokkummaa sadarkaa jechootaa fi tokkummaa sadarkaa tarsiimoon utoo hin jiraatiin otoo hin taane tokkummaa tarsiimootiin deeggarame jechuudha. Amma keessumaa waggoota muraasaa asii qabsoon Oromoo mataa uummata Oromoo bakka garaa garaa taa'ee yaadaa ture walitti fidee jira. Kan Oromoo ilaalcha garaa garaa qabu walitti gotote kuni waan biraa miti. Tapha siyaasaa babbareedaa taphannu miti. Jechoota gaggaarii obbo Lammaanfaas dubbatan qofaa miti. Tokkummaa Oromooti. Tokkummaan kun hooggansa haaraa kanallee gara aangootti fide. Hooggansi kunis dhugaa uummataa kana hubachuutiin tokkummaa kana daran jajjabeessuutiin warreen ilaalcha garaa garaa qabsoo Oromoo keessatti qaban illee gara mana tokkotti akka dhufan taasisee jechuudha. Kuni waan salphaa miti. Egaa tokkummaan Oromoo daran cimee deemuu yeroo jalqabu sirnoonni Oromoo miidhanii laaffachuu jalqabu jechuudha. Sirnoonni sun laaffachuu jalqabu. Dhugaa dubbachuuf amma bakki har'a amma asteenyee dubbannu kuni bakka baay'ee guddaa ta'uus baatu garuu akka sirna biyyi kun qabduutti bakka salphaa miti. Nun bakka kanatti walitti qabamne afaan keenyaan kallattii kanaan asteenyee walabaan dubbachuumti mataan isaayyuu Oromoof baroota ittiin danda'amne hedduutu ture jechuudha. Kanaaf nuni afaan Oromootiin handhuura Finfinnee kunoo masaraan mootummaa asuma jira cinaama keenya. Hoteela Hilteen keessa jirra. Asteenyee sadarkaa kanaatiin waa'ee mataa keenyaa waa'ee qabsoo Oromoo haala kanaan dubbachuumti mataan isaayyuu bu'aa tokkummaa keenyaatii jechuudha. Tokkummaan ta'e immoo sirna sanarratti kan inni raawwate. Keessumaa uummata Oromoo hedduu gatii kaffalchiisaa kan ture isa rasaasaan fuulduratti mucaa Oromoo ajjeesan miti. Rasaasaa olitti kan saba tokko miidhu, kan saba tokko balleessu sirnadha. Oromoon amma wantoota xixiqqoo, tooftaa xixiqqoof miti kan qabsaa'uu jalqabe. Tarsiimoo yeroo dheeraa maalummaa isaa waliin wal qabate maal akka dhabe uummata hubatee bareedhaa jechuudha. Tokkummaan kun wal dhaga'uu keenya daran cimsee egaa Oromoon rakkoon haguma sitti baay'atu rakkoo sana keessaa ba'uuf yeroo jettu otoo hin jaallatiinis tokko taata yeroo baay'ee. Kanaafuu hundi keenyi kan hubachuu qabnu tokkummaa Oromooti. Tokkummaan keenyi tokko nu godhee jira. Maaliin tokko nu godhee ilaalcha siyaasa keenya tokko nu godhee fedhii aangoo tarii jiraatullee cinaatti dhiisnee dhimma waloof akka dhaabbannu nu taasisee jechuudha. Oromoon goota hin qabu jechuu miti. Qabsoo duras gaggeessaa ture. Keessumaa bara 60moota irraa jalqabe. Qabsoon kun kallattii hidhannootiinis taasifameera. Yeroo sana Oromoon waliin jibbus. Kana jechuun garuu Oromoon goota hedduu ni qaba. Qabsoon inni taasisaa ture hundumti isaa garuu bu'aa hagamii fidee yoo jennu bu'aa haga kana lakkaa'amuu miti. Sababni isaa tokko diinni uummata guddaa akkasiif akka hin ciisne beekamaadha. Ajandaa garaa garaa gareetiin qooduutiin ajandaatti kennaa. Yommuu kana bakka garaa garaa dhaabbate jechuudha Oromoon. Oromoon waliin itoo hin taane walirra duuluu jalqabe. Ajandaa mataa isaatiin uummateen miti kan walirratti duulu yeroo baay'ee ajandaa diinni itti laatuutiin walii duuluu jalqabe. Amma suni deemee qarqara ga'ee jira. Har'a taphni siyaasaa Oromoof hedduu
kan haaraa miti. Oromoo yeroo jennu akkuma walii galaatti iyyuu isa barates isa hin barannes hunduma ilaallataa jechuudha. Oromoon har'aa biyyittii kana keessatti maalummaa isaa baree jira. Dhugaa kabiroo hubatee jira. Oromoon yoo cime biyyi kun illee cimuu akka dandeessu. Kanaaf carraan Itoophiyaa uummata Oromoof biyya yookaan naannoo Oromiyaa ta'uu uummata hubatee argedha jechuudha. Waggoota muraasaa duraaf amma jijjiirama arginu kana akka laayyootti waan ilaallu natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf warrumti ilaalcha siyaasa biroo qabaatanii biyya isaanii gadhiisanii turanii kan biyya kanatti akka deebi'an taasisanii garaa laafina mootummaa addawaawayii hin turre. Kuni garaa laafummaa yookaan immoo guddinni siyaasa biyya keenyaa hedduu waan dabaleef miti. Jaroonni kun waamamanii siyaasni biyya kanaa bifa comprehensive ta'een qaama hundumaa bifa hirmaachiseen itti adeemamuu qabaa kan jechisiise tokkummaa uummata Oromooti. Oromoon dammaquunsaa keessumaa bilchina sammuutiin, hubannootiin, wal dhaga'uutiin akkasumas kallattii tooftaaf tarsiimoo hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa amma taasisaa jiru kanaan kanarra waliigalii adeemuun isaa qabsoo keenya isa duraarraa hedduu kan jijjiiree fi bu'aa isaallee saffisaan kan fidaa jirudha jennee fudhachuu hin dandeenya. Tole baay'ee galatooma obbo Olbaana. Mee keessattuu isin hiikamuun keessan qaama qabsoo uummata Oromooti jedhama. Isinillee akkas jechuudhaan dubbataniiti kan jirtan kanaan duratti. Akkamitti ilaaltu mee sadarkaa yeroo ammaa irra jirru kana gama paartiileetiinis ta'uu danda'a akka uummataattis gama caasaalee yeroo ammaa kana qaama mootummaa biyyattii bulchu keessa jiraniin ta'uu danda'a. Maalirra jira qabsoon uummata Oromoo yeroo ammaa? Qabsoo uummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoo yeroo ammaa irra jiru otoo ilaaliin fuuldura isa duraa olaalle gaariidha. Amma namni tokko naa tokko kaasanii waggaa baay'ee dheeratee hin milkoofne kana ta'ee sana ta'ee jiru. Ani yeroo kitaaba qulqulluu dubbisu waan arge jira. Saba Israa'el kan Waaqni geggeessu waggaa 40 naanna'anii nama 600 keessaa nama 2 duwwaatu iddoo gale sanatti gale. Gaafa qabsoodhaa baatu aarsaa kaffaluun dirqamadha. Aarsaa kaffaluun hamma dhumaatti dhaabbattee waan sana gattee keessaa deemuu dhiistee aarsaa kaffaluun dirqamadha. Aarsaa kaffalti sanaan immoo akka dura kaayyeeffattetti sirriitti iddoo kaayyeeffatte sana ga'uun galma guddaadha. Kan Oromoo gara Oromootti ennaa dhufte ani akka hubadhetti Oromoon hedduunsa waggaa baay'eedhaaf biyya kana ijaaraa ture malee biyya kana eegaa ture malee biyya kanarraa yookiin anatti dhuunfaadhaaf yoo biyyi kun ijaaramte yoo biyyi kun guddatte keessattan guddadha jedheetu aarsaa gochaa ture malee gaafa bitaanis mirgaanis diinni biyya kanatti duule dhaqeetu mirga isaa lubbuu isaa dabarsee kenne daangaa kam yoo deemte lafee Oromootiin kan ijaarame. Iddoo kam yoo lafa dachee kam olaalte dhiiga Oromooti kan biyya Itoophiyaa kana jedhu ijaaree jiru. Oromoon hedduunsa biyya kana ijaaruu irrattidha. Warri kaan garuu sirna Oromoo diigu, sirna Oromoo balleessu, sirna Oromoo awwaalu ijaaraa turani. Kanaaf namoonni dhuunfaan dhimma kana hubatan namoonni xiqqoon keessaa Oromoo hedduu keessaa xinnoon baanii lakkii dhugaa kana caalaa. Otoo nuti gatii kaffallu, otoo nuti biyya kanaaf duunu biyya dhugaa keenya arguu dadhabde dhugaa keenya nuuf argitu jedhanii gaafa isaan dubbatan inni kaan garuu warra badee wajjin warra dadhabaa wajjin dadhabaa ta'uu hin qabnu jedheetu kan isaan yeroo baay'ee dhabamaa ture. Aarsaan mirga keenyaaf kaffalaa turre, aarsaan nuti dhugaadhaaf abbootiin keenya hangafoonni keenya kaffalaa turan kan harkaa laaffachaa ture. Inni lammaffaa kan nuti ilaaluu qabdu Oromoon dur arrabni isaas, garaan isaas, miilli isaas, harki isaas iddoo tokkodha. Waan yaadee dubbata, waan dubbate sana godha. Isa arrabni isaa dubbate hin haalu. Warri kaan garuu arrabaa waan biraa dubbachaa gochaa waan biraa godhu. Dhugaadhaan hin deemani. Yeroo hedduudhaaf kana sirreessuu kana ijaaru yaale Oromoon. Kun ta'uu dinnaan amma maaltu dhufaa jira dargaggeessi Oromoo nama nu booda dhalate lakkii warra hangafoota keenya irraa baranne kanaan booda yoo jaalattan dhugaa irratti deebi'aa jiraadhaa.
yoo diddan garuu isin faana rakkannuu dhufe. Kan qeerroon Oromoo irra gaggabe kanadha. Tarii kana qofaa irratti dhaabbatu. Biyyi kun akka ta'utti dhaabbatee gaaffii Oromoo dhugaa isa bade iddootti deebisuu baannaani kan kana caalutti deemuu danda'u. Kanaafidha warri ala jiranis, warri keessa jiranis, warri mootummaa keessa jiranis namni akka Oromootti yaaduu eegale hundumtu afaan tokko kan dubbachuu eegale. Yaada tokko otoo iddoo tokko hin jiraatiin, otoo sarara tokko keessa hin jiraatiin, otoo dhaaba tokko keessa hin jiraatiin waa tokko kan yaaduu eegale kanadha. Amma dirqama gara kanatti dhufa. Amma immoo maayin rakkoon nu biratti uumame faallaa Oromoo kaleessaa sana sirna sana duwwaa miti kan isaan ijaaraa turan. Amala badaa isaan bira ture Oromoo keessatti ijaaraa turan. Kanaaf ammoo Oromoo keessatti maaltu baay'atee jira? Warra miila lama, warra arraba lamaatu baay'atee jira. Isaan kun qabsoon Oromoo akka inni bacancaru, akka inni yookiin immoo akka barbaadetti hin deemne godhaniiru. Haa ta'uyyuu malee isum kan yoo ta'ee jiru hamma wanaatti anaaf qabsoon Oromoo sadarkaa ka'e hundumarrattu mo'ataadha. Fakkeenya lama sii kaasa. Gaafa ABO'n calqaba ka'ee sagantaa isaa kaafatu isaan arrabsu heera mootummaa isaanii keessatti garuu sagantaa ABO'dha lafa kaa'ani. Hojiitti hiikuu didan malee sagantaan ABO fi heera mootummaarra kan jiru baay'ee waliin gatu. Isumarraa garagalchani. Har'a immoo federaalizimii dhugaa jedhanii kan nuti isa booda keenya kanum keenya garagalfataniitu isuma kan keenya fudhatanii nuun hin qabdanii nuun jedhu. Imaammata hin qabdanii sagantaa hin qabdanii nuun jedhu. Karaa biraa immoo nurraa waraabanii isa nuti gaazexaa irratti kenne isa maal goone oliif gad jallisanii hojiirra oolchu. Kanaaf sadarkaa jiru hundumarratti yoo laalte yoo hubatte laalte qabsoon Oromoo yaanni Oromoon kaasu hundumtu fudhatamaa jira. Garuu immoo dandeettii isaa waan hin qabneef amantaa isaa waan hin qabneef kallattiidhaan hojiirran oolchani hin jajallisu. Kanaaf yaadicha otoo hin ta'in gocha isaanii nam ilaaleetu yaanni kun irraa sirrii miti jedha namni. Kanaaf akka waanii kootti akka hubannaa kootti qabsoon Oromoo yeroo tokko maaltu jira namni warri faranjii meerre foon jedhamu jedhan warri smith jedhu warri faranjii meerri wanta kana wanti ijaan argamu waan dhabame kan dhabameefi dafaniitu nu saamanii fudhatu. Kanum keenya fudhataniitu nu caala iyyuu danda'u. Fakkeenya tokko sitti hima 97 dhumarra dhaaba keenya anatu waajjira keessa ture. Dannatii fi poolisiin dhufee dhaaba waajjira marseetu nu waajjira keessaa nu baasee Tolasaa waajjiratti galche. Tolasaa jechuun sira asfaxaamii miti, maayikalaawii komitee miti, hojjetaa waajjira keessa. Inda'uum yeroo sana gatii Dooktar Mararaa irratti dulli baay'een ka'eef. Inni qabsoo Oromoonis warra Oromoon taanes warra Oromoon taane beekaniis isarratti lola banu. Akka inni yaada mootaa qabe waan beekaniif yaada isaa fudhatanii isa dura dhabsiisuudhaaf irratti lola banu. Oromoon immoo inni galeefis inni hin galleefis warri luka lamaas warri arraba lamaas isarratti waan lola banuuf namni baay'ee itti dhufuu dandaani nama kana goodaarraa kottuutii waraqaa tanaa deddeebisee biirootti galche. Gaafa mootummaan dhufee biiroo kennuuf dhaabni OBKO iddoo lamatti ramee jedhan. Sira asfaxaamii hunduma keessa namni tokkittiin isa faana hin baane. Maayikalaawii komitee hunduma keessa namni tokkittiin isa faana hin baane. Maal jechuu barbaadetanii yeroo tokko yaada keenya isa mo'ataadha hin agarru. Isa kan keenyaa caala isa ormi nutti agarsiisudha kan nuti agarru. Kanaaf biyya kana akka yaadaatti har'ayyuu kan geggeessaa jiru kan keenyadha. Kan Oromooti. Kanaaf sadarkaa mo'ichaarra jirra. Amma immoo yoo sirraa'e yoo sirraa'uu baate akkaataa amma qeerroon amma deemeeni kanaan booda yoo tolte isa akka jedhan sana ta'aatti deemaa jiraan jedhan ofii kooti. Tole kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan BBC Afaan Oromoo irraa marii kallattii qabsoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffatedha. Kan waliin mari'achaa jiran obbo Olbaanaa Leellisaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo kan turanii fi waggoota 6-8tiif mana hidhaa keessa turanii Gurraan Dhalaa kan bahan akkasumas immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD kan ta'an obbo Kumaa Baqqalaa akkasumas Dr. Milkeessa Miidhagaa hoogganaa biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa akkasumas immoo qorataa dhimma federaalizimiiti. Gaaffiiwwan keessan nu biraan gahaa jirtu. Gaaffii daawwataa keenya tokko Roobaa Qaasim jedhama. Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa amma irra gaheerra
wanti duubatti deebisu yookaan qaamni duubatti deebisu ni jiraata jedhee nu gaafatee jira. Dooktar Milkeessaa maal jettu? Qabsoo kana wanni duubatti deebisu hin jiru. Homtuu hin jiru. Garuu yeroodhaaf waa wayii gochuu namni danda'u jiraachuu danda'a. Isas kan gochuu danda'u yoo wal'aan Oromoo yoo wal dhabe qofa. Yoo walirratti duullee qofa. Jechuun kanaan duras kan kana godhu diinumatu Oromoo naannoof naannoodhaan amantiidhaan waa sagaliin paartiidhaan walirratti duulchisee ofii fayyadamaa ta'e. Ammas yoo wanni sun ta'e innu yeroodhaaf xiqquma ishii waa godha malee bilchinni amma irra geenyeen immoo wanni duubatti deebisu hin jiru. Yaada baay'ee wal fakkaatuun qaba. Kana booda qabsoo Oromoo humni kamuu duubatti hin deebisu. Kan duubatti deebisuu danda'u garuu Oromoo mataa isaati. Qabsoon kun as ga'ee duubatti hin deebi'u. Tarii duubatti deebi'a yoo ta'e immoo uummatuma Oromoo duubatti deebisaa jechuudha. Uummanni keenya akkamitti duubatti deebisaa? Siyaasa keessatti yeroo kamuu ilaalchi garaa garaa jiraachuun rakkoo hin qabu. Oromoon uummata baay'ee guddaadha. Uummata guddaa kanaaf paartii siyaasaa tokko qofatu barbaachisa jechuun dogoggora guddaadha. Paartii lama qabaachuu dandeenya. Paartii sadi qabaachuu dandeenya. Ani sanaa olis yoo jiraate gaariidhaan jedhu. Paartii lama waan qabaanneef akka Oromootti Oromoon adda ba'eeraa diigameera jechuun hin danda'amu. Kan nu diigu garuu qabsoo dhiibnee asiin geenye kana tokko recognize gochuu yoo dadhabne qabsoon kun dhuguma imala hedduu deemee as ga'ee kunuunfamuu qaba jennee protect gochuu hin barbaachisa. Idduma amma geenye kanayyuu safeguard gochuun baay'ee barbaachisa. Kuni dirqama eenyuuti? Dirqama dhaada'oo qofaa miti. Dirqama Kongireesii Federaalistii Oromoo qofaa miti. Dirqama paartiilee maqaa Oromootiin bakka bu'anii socho'anii miti. Kun dirqama uummata Oromoo akka walii galaatti. Uummanni Oromoo faayidaa waloo isaaf adda baafatee yoo adeeme paartiin garaa garaa jiraachuun isaa uummata kana bittinsa jechuu hin dandeenye. Kanaaf qabsoon har'a as ga'e kuni humna kamiiniyyuu kan duubatti deebi'u miti. Saffisa amma deemnu kanaan yoo deeme qabsoon keenyi Itoophiyaa kana hoogganuu miti. Dursa uf hoogganuutu dursa. Itti aanee carraanis qabsoonis waan hundumtuu amma fidee jira. Wanti gatiitti kaffallee biyyittii kanas Oromoomatu bulchaa jira. Durus bulchaama tureen bar Oromoon akka itti bulchu sana malee kan bade. Kanaaf biyyittii kanas hin bulchaa. Biyyittii kanarrayyuu darbee gaanfa Afrikaa akka walii galaatti poteenshiyaalii hoogganuu uummata qabudha. Kanaaf uummata kanaan haala salphaatti ofirra deebi'a qabsoon isaa jechuun dogoggora natti fakkaata. Daawwataan keenya kennaa isaa jedhamu dhaabbileen Oromoo heddummatuun rakkoo hin qabu yaada jedhu kaasee jira. Gama biraatiin immoo daawwataan keenya Magarsaa Jaal jedhamu filannoo itti aanuuf paartiileen Oromoo kan akka Dhaadiyoo, Kongireesii Federaalistii Oromoo, Addi Dimokiraatawaa Oromoo garaagarummaa yookaan walitti ijaarramanii akka dhaaba tokkotti osoo socho'anii faayidaa hin qabu jettu jechuudhaan gaafateera. Dooktar akkamitti ilaaltu siin kana? Kuni fedhii paartii irratti hundaa'a. Paartii tokko ta'uu qaba waan jedhamu anis akkuma kumaan jedhee hin ta'u. Garuu waliin haasa'uun barbaachisaadha. Walii galuun barbaachisaadha. Dhimma Oromoo irratti waa tokko kompromaayiz gochuun barbaachisaa hin ta'u. Lama paartiin lama sadii soo ta'e garuu hin badu. Haa ta'u garuu inni guddaa waliin mari'achuun barbaachisaadha. Dhimma uummata kanaa laga ceesifna eega jedhamee walii olterneetiivii jiru akka uummanni filatu gochuun dirqama ta'a. Haa ta'u garuu wanni
waan harkaan qabu sana keessaa bahuudhaaf waliin mari'achuun barbaachisaadha. Anoo maal godheen uummata kana gargaara. Olbaanaa yoo maal godhe iddoo kamitti yoo maal godhe uummata kana tajaajila. Kumaa yoo maal godhe akkam goona. Waan kana wal gargaarameetu waan lafa qabatee jiru waan hundee isaa jabeeffatee jiru kana qulqulleessina. Kanaaf ani paartii tokko haa ta'u tokko ta'ee filannoodhaaf tokko ta'e hin ta'u maal eenyu faana wal dorgomta filannoodhaaf hin ta'u garuu qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf dhuguma dur gaafa qabsoo hidhannoo jedhamu tokkuma ta'uu qabaa jedhama ture sababni isaa beekamaadha sun haa ta'u amma qabsoo hidhannoo miti kaakun biyya dimokiraasiin bultu biyya sirni federaalizimii lafa qabate biyya dhugaan bultu akkasila olbaanaan jedhu dhugaan bade dhugaan hin jiru dhugaa kana lafa qabsiisuuf amma dimokiraasiidhaan wal dorgomuun barbaachisaadha. Kanaaf paartiin ani Oromoon yoo gara gadaatti deebine amma irra teenyeen deebina amma sa'a amma jirrutti ofiifuu rakkoo sana kiyaabuu qabna. Gara gadaatti yoo deebine paartii 5 qaba gadaan marsaa sanaanii bullaa jechuudha. Haga achi deebinutti paartileen wal dorgomuu qabu garuu fayyaalessa ta'uu qabu dorgommiin jiraatu wal gargaaramee akka obbolummaatti waliin mari'atamee fedhii uummata kanaati waan ta'uufi ani gama sanaan yoo laalinaa wayi. Obbo Olbaanaa. Galatoomii. Isa duraarraan sii ka'a. Wanti qabsoo Oromoo gara duubaa deebisuu hin jiru sanan jedhe. Namni keenya of akeekkachuu hundumtuu kan sirriitti hubachuu qabu waa tokkoon himuu barbaadan. Baabura qabsoo Oromooyyuu humni dhaabu hin jiru. Garuu baabura sanarraa warri iddoon isaanii yeroo ga'e harca'an hedduu jira. Isaan wajjin baabura sanarraa akkam buune of eeggachuu qaba hundumtuu. Warri garaa isaanii barbaacha dhufan waan nyaatan gaafa argatan bu'u. Warri teessoo barbaacha qabsootti makaman gaafa teessoo barbaacha warri karaatti makaman karaa dhumaa bu'u. Warri doo'iidhaaf itti naqman jiru. Sargi tokko fudhatte namoota muraasadha kan deemu. Inni kan gaafuma sagalee dhagootti yaa'a. Wajjin hin deemu amma dhumaatti halkan wajjin hin deemu warri miinzee ta'an garuu wajjin achi bulu. Kanaaf qabsoo Oromoo wanti dhaabu hin jiru. Maaliif Oromoon dhugaadhaaf qabsaa waan ta'eef. Oromoon dhugaadhaaf qabsaa waan ta'eef dhugaa wanti dhaabu hin jiru. Gaafa dhugaan dhaabbatte addunyaan kun badde. Dhugaadhaaf qabsaa. Baabura sanarraa namoonni karaa malee yaabbatan namoonni yaada malee yaabbatan iddoo maleetti bu'u. Inni kun jira. Inni nuti guddaadha jennee itti sagannu gaaf tokko kufee argama. Inni nuti tuffannu immoo gaaf tokko bahee fuuldura taa'a. Namicha laaluu dhiisnee baabura qabsoon keenya oofaa jiru sana haa ilaallu isa kana homtuu wanti dhaabu hin jiru. Inni lammaffaa dhaabbileen Oromoo heddummachuu gaariidha jedhama gaaffiin. Har'a maayinni Oromoo keessa wanti jiru maayinniidha. Fakkeenyaaf dhuguma akka jedhamu otoo sirni dimookiraasii jiraate dhaabbileen 20, 30, 40 Israa'el keessa ku'a dhaaba baay'ee jira. Har'a garuu Oromoo keessa yaadni jiru yaada tokkodha. Dhugaa Oromoo iddootti deebisuudha. Dhugaa Oromoo iddootti deebisuudhaaf kallattii lama qofaadha kan jiru. Karaa nagaa qabsoofneetu biyya kana keessatti dhugaa keenya mirkaneeffanna warri jedhan dubbii dhugaa deebisuuti. Dubbii aayidoloojii miti. Yoo akkas ta'e irra misoomnaa, yoo akkas ta'e irra guddannaa, yoo akkas ta'e miti. Dhugaan keenya nuti biyya kana keessatti dhugaan keenya kan nuu kabajamuu qabu yoo ijaaramneedha. Kan ijaaramuu qabnu yookiin karaa nagaati, yookiin karaa lolaati, yookiin karaa tolaati, yookiin karaa humnaati. Warra humnaa seerri kana jedhamti. Kallattii 4 sabni tokko kan ittiin gara aangootti dhufuu danda'u. Karaa lolaan dhufa, karaa fincilaan dhufa, karaa dorgommii nagaan dhufa, karaa warra daba yaadu immoo karaa dabatti